أو ربي قدوس يا خنو أبا محمد ربي هذا مرادك يا قدو نينغمدي والله نينغمدي جعفر abdii doolaara 100 kuma if qabe Jista kata kabeta ozombe ni hali jiru kuna mabadasi goda. nin beek naaf gala mi'aawaa doolaara 300 erkaaf wallahi naan jedhe warran sirritti amanuu fi obboleeyyan wajji guddanne obboleeyyan rakkoos beeku waa hunda beeku amma obboleeyyan kiyya keenya kun kanaafu mee akkaawuntii kan keenaa kan nigdi baankii amma siyaana kana yoo soteessu hanga siina kan walirratti daatennatti himtaan gaatutti jibba bakka bareedduu ni si fadhaa beeka bakka bareedduu takka laga geessee nullee maqaan gootee haadhaaf abbaa keessa obboleeyyan keessa akka maqaatti gootu ni beeka. Igale imbooyin namni obboleeyyan dila kana qabu haaluma fi sirreeffata alagaa'uu ni gargaara namummaadhaan nama bakka biraatu nama gargaara kanaafuu uuma kana keessaa bahe akkaawuntii kan kenne nigdi baankii fide ammaan tanaa sii naqani haa qabataniif biratti imbooyin ريال سعودي 5 دينار قلشاف قالتهم ابليس اخي ربي سيهاته انقادو Oye. امبوي مالف بوجسا هاي هاي مالف بوج فيدي اكاونتي خنكي فيدي دلقا متى خنكي او mana tokko laalee kareeffadhu dalagaa takka buna shaayis waan gurgurtu dalagaa ante dalagaa san hunda hatta ijoollee feemasoota hunda ijoollee teenya karaa keenya hunda akkana funyaan qabeetin mana kan keessan dhufnee si eebbisnee mana kan kitilee si beesisnee si biraa dhufnee fayyadamu finfinnee jiraadhu bakka feete jiraadhu dalagaa mataa keetii banattee ibaadaa kan kee godhaa sattarattee naamusa kan kee gattee kabajaan teessa maallanni ni dhumaa bara maallaqa miti bar maallaqa miti haala bareedarra jiraatu maallaqa dhabanii haala bareedarra jiraatuun kabajaa nama gooti dalagaa dhabuun garuu rakkoo hedduu keessa osoo ati hin fadhiin sinak sii miti kanaaf hin boo'initi akkaawuntii kan kennuuf kaaye nigdi baankii natti himi asumarratti asumarratti himi 5,000 siin gargaaranillee amma 5,000 sii dabarsaasin Kami mana mesej Faisal Nyaw sigali durun tun fakot tu dah bege. Abshir. Akaunti kana tim. Koi. Asumarratti dima kuma tekka Qoy akabatan isaanis kuma takka shantamii saddeet 58 58 duwwaa 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 77 77 82 82 sadii sadii 82 sadii hangaatu Muhammad Umar Zakir si sene kuma shan siyar ke galutee seenee jira bilbila kanarra jira. okay kuma shan siyar geetiin jira next amalee irratti push godhan sin gargaaran anaaf kophaati anaaf anis baatoo danda'an nu hundaaf garuu waa humaa xiqqoo takkaa miti laayifii tantee
jireenya nama tokkoo jijjiiru waan guddaa miti. Haala keessa kana jiru kana keessa nama tokko baasanii recover godhanii ibadaa isaa godhaa maatii isaatiif sanattuu ijoolleen karaa keenyaan maatiif jiratti. Yoo biyyaa baane maatiif jiruun teenya guutuun maatiif. Yoo rakkoo hamtuu seenne immoo maatirraayis fagaannee dhokannee jiran yeroo kanaatti yoo tole namni mataa isaatiif. Kanaafuu hangaatu maqaan wanni ija kunoo akkaawuntii koomantii jala barreessuuf jiranii kuma takka 58 duwwaa torba 823 kanaami. Okay. Qabatu jiranii koomantii warri koomantiidha maqaa guutuu nuuf eessisaa nuti jiru jiranii maqaa qoynaa si kanna. Oy maqaa qoba kataba akkaawuntii torba takka kataba dhiisaa guys. Akkaawuntii torba takka kataba. Akkaawuntii torba takka katabaaf. Maybe as jala warning ifaan gorsiisa yoo heddummaate. Koomantii bira kuma takka 58 qabattee maamannamo maqaan hangaatu Ahmad Zakir. Hangaatu Ahmad Zakir ja maqaan. Maqaan opening godhanii akkaawuntii kana yeroo hedduu gisee pin godhan wanni nama godha warri wanniidhaa godhame warri mooditara qabdan hangaatu Ahmad Zakir ja maqaan nu jala laladhan warri biyyaalaa jirtan akkaawuntiin ishii immoo kuma takka hanguu gastii qotu na bira mana kan kee cufe asiin qotu na bira namni biraat saaseenu qoon na bira kan kee cufe qoon mana kan kee na obboleeyyan kiyya nama tokko komachurra obboleettii teenya takka arrabsurra haala kana keessaa baasu nama kana hedduu namni rakkootu waa hedduu nama naqa. Kanaaf wallahi hedduu isin galatoonfatuun fadha asumaanuu namoonni ishii gargaaruuf feetamme namoonni ishii sappoorti godhuuf feetan. جميع يا أخي السلام عليكم. وعليكم السلام كم نجا أو ربي هذا مراد خسي هاقول تقول والله نجم ما تشيست بيت. والله دو قلبي نجف ستين جو نوا شفتير يا مالك مجون تون لا لما هدو قلبي متالفو أنا فونا كمان إنه مقول لا أنت لا لا تك جزء مقالة جرتو أكاد يرتي جروني سلا فتو بيت أو هدو نمني جريني مخنا مواتو في لا إنه هدو قلبي شاب سينا بيتا nama so akan wajah jenggon ergiti akka kana TV desani TJ welcome akamai fit desani nama rakko isa watte waalaikumsalam akka obboleetti bira dhaabbachuudha ma wanni guddaan sani garte nama arrabsite teran keessa fageessun qarar bitillee waan akkasiin fayyadinu beeta TJ wallahi ilma namaa kana waan inni keessa jiru beektu ni beeta yes nuti asii ilaallee agarra malee Mee nambara gaafadhu ani aappiin erga beektaa bakka hojiitiin jiraas so aappirraa malee erguu hin danda'u telefoona gaafata aappiin anguru wanni khairgi lakkoofsa kan kee keessa naa barreessita ka maaliif bochasa sidarani garaa lafa beekte wanni dha hangaatu akkanuma keessa naa barreessita ka wallahi ao aapira waan ergu jecha telefoona faa gaafata lakkoofsa illee ittiin maaliif namni akka keetii kanatti approach nama godhe nama hedduutu beeki nao laayina deebi'a namni asirraa wal arrabsu malee boo namni barjiru namaa tana barre maal haajamtee takka argite namni dura sallaaluu qaban beektaa osoo jaji naman goone yes Exactly.
Ati hedduu galatama wallahi. Wallahi zamee. Illeen akka bareedaadha. Inaa akka isiifillee galutti akkasi gorsteeni Yeah. akka isinis si gammaddutti argite. Yeah. So namni akhlaaqa tolee gartee amala bareedaa nama jiraachuu qaba. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam wa barakatuh. Awwaadhu bakka akkasii Dheeratu naa barreessite. Si barreessite. Wallahi akka malee beekaa duraan illee zameen akka malee nama gaaraa laafessa. So waan hedduu bareedaadha. Anilleen 15,000 ergaa fi bilbilallee anilleen na gaafata. Bilbila aanaa ergitu. Ammoo nuti waan har'a zamaanoon ishii gorse kanarratti gana arguun feenu rakkoo yoo qabaate rakkoo ishii akkana godhu yoo qabaate zamaanotti haa himtu. Straight away waan barbaachisu hunda ni goonaa fi waan rabbiin hin jaalanne takkallee dalagiin ibaadaa kee godhi maalleeni bareedaa yoo siiseen immoo gara dalagaa seenii waan barbaadde zamaanoon hordofee aanu beeksisu irratti gargaara. Nuti nama karaa deemaa jiru gargaaraa jirra zamaanoon ni beeka waan ta'eef nuti si gargaara akka malee. Zammee nuti warri amma erguu barbaannu aappii taaptaap tokko fayyadamna. Warra aappii fayyadamu hunda telefoona qabata. Hangu fooloon adeemsi 50 siif erga maqaa keetiif goonna keenya berge. Awo umriina dheeratu. Hangaatu keessan barreessi. Arra hangaatu osoo ta'in wallahi ana furte obboleessa kiyya wallahi rabbi si haa It's okay, Zame Khay, anytime, my brother. Awo namni jiruu haa beeku hawaasummaa haa beeku. Ruutiinaalleen ergiteef amma kuma ergiteef nayiteef Welcome. Thank you Ruutiyee Bello. Hangaatu keessan nu barreessime nambara. Yeah, Anile text me. And I will number of him Makake go to the county text and Nakata Kasa. Zammee aappii amma bakka dalagaatiin jira aappii taaptaap yoo tokko hin ergu deema sun immoo telefoona nama gaafata beekta. Hangaatu bilbila kee Telefoona kee kan teefi hangaatu. lama. barreessuun danda'u naa barreessi naa barreessi. Mee naa hime. Ergiif Khaysaan ergiif namni si cinqaa. Nambara keessa ergi namni si rakkisa. Namni barbaadu keessa naas gaafatu. Fooloo na godhaa asin deebiseetiin barreessa. La maquma isaanii keessa gattu qasmarran isaan Yaa maqaa kiyyarrattu qituma. Ani follow si godheetin jirama. Anilleen si godhaa ino follow si godhe. Anilleen si godheetin jira. Awo tiyya kiyya habibi awo yaa fannaana kiyya muka ah. Usake zama Wallahi no furte wallahi rabbi si afur mucha rabbi si afur. Mango guys. Gommaan kee nagaa karaan nagaa. Si haa gammachiisu bareedaa kiyya. Mi'aawaa kiyya. Mi'aawaa ati gaasilaati. Isigaa wallahi laazim. Shir Zammee. Rabbi aadaa muraada keessi haa guutu. Waa hunda rabbi si haa laafisu. Ma hunda waliin waa milkeessu. Maaliif obboleettiin teenya takka sababaa keenyaa bar laayifii tana keessaa seef ta'uu waan guddaa bar. Nama tokko bar gargaartee qomattee bar umaatii miti bar. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Akkana godha nama amma gargaaruu fedhu ol babaasaatiiti. Akkasiin namni akkasii jalaa gadaa kun akkasii bareedaadha. Takka tukaa namni gargaaruu feetanii. Waan bareedaadha. Wallahi garana balleessa. Anarra osoon wallahi. Garuu ishiin ammaa qarshii kana ammumaan tana bakka hojii uummatuu qabdi. Maaliif qarshii guyyaa irraa waggaa tuttuqanni badaa beekte? Yaa ujiin murteessaadha. Inshallah Zammee gizeen biyya dhufe egaa waan takka irratti arguu qabna. Okay inshallah. Moor gargaara gosillee. Yes ni gargaara namni beektaa tattaaffii keellaa laa beektaa. Saaduga. Bar maallaqa qofa osoo hin ta'in ka hojii nama godhu tattaaffii kan keeti ati har'a yoo. Bizinesuma fedhe haa ta'u waan isii gartee waan hamilee ittiin qabne dalaguunis gaarii miti beektaa. Bizinesa keessaa waan isii gammachiisu gartee. Waan takka itti banattee. Okay. San irratti immoo gizee waan xiqqoo agarre nuti hamilee horannaa moor sappoorti waan beektaa. Dhuga. Baleetti teenyaa ijoollee biyyaati. Warri gargaaruu feetan warri akka dhugaa gargaaruu feetan qoftiin nambara takka tuqaddaa ol baati waan gargaaruu feetan gargaara.
obboleetti teessa. Akkaawuntii meerra nuti. Namni agartee namni osoo akkuma hin feenetu akka hin feene si godha ni beektaami. Gizee. Taap godhaa share godhaa jarana share godhaa mee namatti. Erga maqaa ofitti fuunetti sirrumatti gargaarsisnaa. Obboleeyyan keetii kana gartee yaada obboleeyyan keetii kana gartee akkatti hamilee isaan ammaan tana ol baanii akkana siin jaan kanaaf gartee hamilee isaanii eeguu qabdaatillee harkitee. Yaa. Maal jedhamti Oromoon jiruun tun beeti ati murteessitee miti ka jiraatti sii galee gis takka dammoo akka ati hin feene sii galee ofiisitiin karaa ofiin feete sii ooftee sii galee akka ofiin feete sii oofti. Zamaan olaalii naqi nama naquu hin dandeenye akkama. Naan naqanayyee. Akkaawuntiin nuti kuma takka. Hangaatu wanni jeefni beektaa gisee saddeet torbaatamii torba duwwaa saddeet digdamii saddeet. Kabajaa isaanii godhi. Mooraalii wallaahi akkasitti qalbii isaan hin cabsiin jechuu fedheeti. Dubbatteeti waan harkaa qabu takka dubbattee an akkasii mitettee falmatan amma gisee iddoo ollaayina kanarra wanni waa dubbattee falmachuu inni akka ulfaatu. Hangaatu. Kuma soddoma si seenee ilaalimee tanaan Masha Allah. Ammaan tana si kafaamii joodaf asirraa deliver jaa Maybe tiko ture seenaa jee. Jaafar Yusuf. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jaga zamanu. Nagaa wallahi alhamdulillah. Anallee na furtama takkan naqa fe man tada lamman naqa furtama. Aboo rabbii wallahi laa jiru Allahu Akbar. Shiishe kan. waa hunda rabbi si haa qajeelchu. Amin. Wallahi abbu torbatti. Hangaatu ganaa wanni deemtee nutu gartee hoggas wal garra kumtaan deemte. Akkasi amman naqa fe ilaale. Aya akkaawuntii isinii himnu. Akkaawuntii erga qabadde akkaawuntii jira qabadde. Haya maqaan eenyu yaa kan kee. Khayyato wani Jaafar jaa naat sina qabataman sina qa. Hangaatu seenee. Ani kana kuma soddomii saddeet akkana akkasii jira gara hanga seenan baban. Soddoma ammaan tana kan ergaa si seenee jaa. Sibira seenee jaafaami deeqaa shanfaa booda seena. Na biraa akka jaarisita qaba. Deeqaa kudhanfaa booda. Maybe systemni update ngodu wala straight away ngodu. WhatsApp irratti si ergaa yeesame. Hogguu siidhaaf seene maqaa wajjin ni baasaame. Ni baas. Nama erge. Maqaa nama ergee asii himtu isiin. Maqaa wajjin ni baasisi.